Afrikummaa si barsiifna. Don't understand me. Amaarummaa jettu Tigrummaa jettu waan nuti Tigree taane si barsiifna. Tigree zayituna nyaachuu barsiifne nuti. Muuza nyaachuu barsiifne nuti. Amaaru uffata uffachuu barsiifne nuti. Harki የሚባል ሀገር እኔ በቀን የኢትዮጵያ ስልጣኔ መንስኤ መሰረት ሀረር ናት። ትሩስ የፍቅር የአንድነት አብሳሪ የኢትዮጵያ አመራርና መሪ ሀረርጌ ናት። ይህ ታሪክ ነው እኮ አፈ ታሪክ ሳይሆን። ስለዚህ የማንም ነጫጭባ አተካሮ የማንም ነጫጭባ ፖለቲካ የማንም አመንዝራ ፖለቲካ በሀገሪቷ ላይ በዚች ሀረር ምድር ሀረርጌ የምትባለው ላይ ማንም ሊያካሄድና ማንም እጅፉን ሊደፋባት ለማንም የማንፈቅድ ነው። ከአፍሪካ ጋርም ከኢትዮጵያ ጋርም አንድ ሆነን እንቀጥላለን። ለልማታችን ለዋላዊነታችን ከኢትዮጵያ መንግስትም ልማት እንፈልጋለን። ልማት በእኛ በኩል ጎደሎ ነው። በሀረርጌ በኩል ይሄ በደንብ ሊታይበት የሚገባ ነው። ጥሩ ስነ ምግባር ያላቸውን ጠንከር ያሉትን አመራሮችን በሀገሪቷ ላይ መመደብ፣ ይሄን ነው የምለው። ማሌ ሚሊዮኖት eenyumti ke Hararge oganje kana gajjatala eenyumti ke salamta gorana kennita dhageettan ka Hararge oganje dhageettan golette gan maal jechuun taas seenaan Oromoo siif hin ayyamu kun akeeka absa Hararge ogansi jedhu salamta kennita dhageettan ka har'a booda kabajaa lafee kabajaa godha 150 years Oromoodhaaf qofaasatti lole. Si barsiise. Oromummaa kan si barsiise Harargeedha. Tokkummaa kana si barsiise Harargeedha. Kana qofa qabaadhu. Ni beektaa mire. Wanta kanaan sini. Si barsiisutti jirra jechuudha. Arraasi yooti. Ifi ciiftee udaa nagaa nu wajjin wal qixxaachuu yaadin. Bifaan illee beekumsaan illee haasawaan illee nu wajjin wal qixxaachuu. Biga waftu. dhugaa jirtu tan amantaa Kaayyoon illee qabsoon illee dhugaan jirtu tanu beekumsaan illee biga babaadha. dubbii gabaaba Miliyoona shamarran miliyoona wariiniiti. yoo isinii gale Har'a shamarran kana wanni wali qabuuf miliyoona waan wariiniif. Dhiira tana wanni wali qabuuf miliyoona waan wariiniif. Kanneen keessa gallaadha. Leengata jijjiirama kana fiduuf qeeroo Harargeetii barta kuftee dhumte. Eenyu ka dhume? dhuga Eenyu ka dhume? Qeeroon kuma 20 ol ta'a Harargee ilaalu dhume. Tole. Kun 10 ol, kun 15 ol, 20 ol. Waggaa 30 wayyaanaadhaan qabsoo qabe. Nama tokko miti.